Sirni fuudhaa fi heerumaa kan maatinii fi manni itti dhaabbatu dhaloota biyya dhaalu kan itti horatamu sirna guddaa Oromoo biratti bakka guddaan kennamuufidha. Sirni fuudhaa fi heerumaa kun godinaalee Oromiyaa garaagaraatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Aadaa fi duudhaa fuudhaa fi heerumaa ganamaa tiksuun dhalootatti dabarsuu keessatti manguddoota fi abbootiin gadaa gahee guddaa gumaachaa jiru. Booranatti bultii dhaabbachuuf murteeffachuun jaarsummaa ergamuun duratti maatitu qoratama. Wanni namni dhalee dhalchuun dubraaf dhiirri jidduu jirti. Intalti tokko silaam la kadhatan nami kadhate intaltana lub qorate lub isii akka inni wata'uuf akka inni wantaaneef qorate eegi wantaaneef dhufee kadhata intalanat dhale sila jaarsa kana duubi mucaafiitii kadhata dhufee kadhata la qorate homa waliin ta'an jechuu maaniif aadateen naaf akkana nami wa walii ta'u dubur wali khadate wali ramfu nami wa wali taw qorannoon erga xumurameen booda dararaa warra intalaa abbaan ilmaa kan geessu yoo ta'u maatiin intalaa eeyyamnaan guyyaan dhageettii yookiin guyyaan bunaa kan beellamamuu fi sirna kanarratti guyyaan cidhaa akka qabamuudha manguddoonni Booranaa kan himan. Daraaraan inni warratti manii intalti san daraara fidannaa inni warri bir daraara geeffatan. Daraaraan kun bunaaf tamboo akka aadaa hennatti wanni qabatanii deemaniin kan guyyaa jalqabaa kana. Bunumaaf tambotaan bitanii wayaaditti dhawanii yookaan marraa wayiitiin qabatanii deemanii warraa geessan jechuudha. Warrillee namoota waan kanaan dhufte yoo kadhatan tolsiin jedhe si odeeffata. Warri mucaa intalteen kadhatu hunuyyuu warra akkamiiti. Warri nam bulchumoo nam fidimoo nam borree maal intaltan dandamoo akkasitti odeeffata. Bun dhageetti kun hadha keessatti guyyaa xumuraati. Gaaf bun dhageetti hangeessani fuudhu malee homaa namni jechuudha. Fuudhatta. Fuudha kanaaf amma immoo abbaan intalaa warri ayyaan nu edaadha ayyaan edaniif intalan fuudhuuf ayyaan guyyaa ayyaani fuusu jira akka aadaa Boonaatti guyyaa fuudhan jira guyyaa fuuna jira. Erga cidhaaf guyyaan qabameen booda intala heerumtuuf kennaawwan garaagaraa ni qophaa'u. Meeshaalee kennaa misirroof qophaa'an kanneen keessaa inni tokko siinqeedha. Alaaf cicomiyyuu qopheessan buchuun qopheessan anfalaa kennaniif siiqee bocaniif. Fila midhaasanii fila siin mataan fila taksiin waan huccummaan agarsiisa aksiin borillee rakkanne aksiin dandeette kanaan mataa filatti kanaaf kan qopheessaniif kanaaf gaaf kan qopheessan abbaan amma ayyuu midhanii guyyaa fuudhaan warri dhufana fuudha warri dhufa xumura ham fudhate borii galatuun kana ayyuum dhaanii fedhan gollu bulanii guyyaa kan maan jedhan gollu bulan jedhan akka aadaa kennatti gollu bulan guyyaa gollu bulaniif kana nami ollaallee nami cufaan qabulle gumaatallee sii kenna. Aanaan Booranni wanni inni qaba aanani dhaadhaa waan kan walii gumaachan jechuun guyyaa waan kan namni cufti akka qarqaarsa haan fidaaf. Mufiidha malee warri isii keessan saallee ajabeessu waan namni amma buruun qonna baraa kanallee beelli tanaan bula cufa ajabeessu aadaa isinuun dhageetti aadaa abbaa sullee isanillee asaalfatti sufiillee asaalfatti waaqi waliin horsiisee bulchinna waan qabani waliin ajabeeffatan. Itti gaafatamtuun waajjira gurmaa'insa dhimma uummataa aanaa Yaabelloo Simmany Aschaaluu Boorana biratti gaa'illi ulfoo kabaja guddaa qabuudha jedhu. Ilma fuudhaaf ga'e diinagdeen akka of danda'u gochuunis aadaa uummatichi dhalootaa dhalootatti dabarsaa as ga'e ta'uudha dubbatu. Dargaggeessa harka qalleessa ta'es qabeenyaan akka of danda'uuf gumaata garaagaraa gochuun akka mana horatu ni taasisa jedhu. Gammeen iyyeettiin fakkeenya ilmi tokko yoo dubru fuudhu fedhu waan fuudhuun hin qabne waraan qofaan dhaqe fuudha. Waraani duwwaan immoo dubri nami fuusisu malka nami taakkisiisu si warroomsu. Ilmi dhiiraa yoo guyyaa fuudhaa ga'ee umriin isaa guddate fuudhuu malee warruu male. Warruuf immoo Boorani maan godhu gonofee sa jibichi waan aanan sadeen mi'eessan harree gaal walii kenne gammeeyyeetti dubri fuusisee warroomsaa jechuudha. Sirni fuudhaa fi heerumaa godinichaa hawaasa biroofillee fakkeenya guddaa sirna gadaa keessaa argameedha.